akkanni godhe immoo birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhu sin qabu bakka dhageessanii mata garagali jedhe aadaan gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin nageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagali waan gootu qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhe an waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaana gaafa iyyaa fuudheen itti laadhe gaaficha gaafa inni ndeesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii kuma 85 kaffaliiti ayyarii irratti yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii kuma 85 mini birrii kuma 8 lakkoofne ani iddoon fiduu sin qabu anoon beekuttiin hin jareeni achi booddee inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii kuma 20 si gargaaraati birrii kuma 20 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteedaraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffal mucaanoo nagaa deemte asiyoo beelekaalaa galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaa fi sadaltu Oromoo fi sadaltu abbaa barbaadee fi sadaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka chiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbaddaa adaraa keessa maaloo mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadiidha garuu isheen immoo naan gadiidha arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef kanaaf ani waanan godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessan maaloo waanuma gootan godhaati akkuma lubbuu ishee naa baraaraa galatooma kalas ni gaha kalas dubbatina imboyna adako imboyna nutu waa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nutu waa gochuu dadhabe baya gammadda kun Muda keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessaniyyuu. Dallaalli amma kana humna godhatee Dalalan ano fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bulteen beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheen gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaadha peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laatte naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara turra fidi galagali raqiiti naan jedhe ano waanan galagaluuf isin qabu waanan godhu sin qabu inni galasi galagashu siifa dhufu malee anoon beeku sababa ani barumsan qabaanne maayemi sababan ta'eef natti qabachaa jirtamni ittiin hin jedhe karma barbaadeerra fidi naan jedhe galagali moo naan jedhe dhugaadha waaqayyo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kanaan mucaa kun hormaanii ishee fayyaa isheen ergee birriis immoo na harkaa fudhateera keessatti ittiin kenne Enggak mama. Enggak mama. Enggak. Sarah.